Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo hin sodaatte akkanaan hin jenne harka takka harkuma takkaanan TV irraa isinii waraabee dhaamsa dabarsa jechuudha. Dhaamsi kiyya maali? Filannoo jenneeti harka tumaa jirra. Filannoon hin jirtu. Filannoo kijibaati. Oromiyaa marti Finfinneen guutuun waraanan guutamteeti namni kan madrak filachuudha gabbahellee sodaa mootummaati jecha sodaa waraanati jecha yoonan har'a mootummaa kana filachuudha bee madrak filadhe galgala manaa dhufanii na fuudhanii najjeessan jechuudhaan wayyaanee filataa jiran jechuu. Kanaafuu amma ummanni fincila diddaa gabrummaa akka Oromiyaatti waan kaasuudhaaf deemuuf dhaabni adda bilisummaa Oromoo qophooytanii allaattiin maal jettu malee hin birirtu jedhan. Qawwee keessaniif boombii keessan fanjii keessan jaahiza godhattanii akka ummata Oromoo qeerroo biyya keessaa fincila kaasuudhaaf qophooyte jala akka hiriirtan akka dudduubba isaan dhaabbatanii qawwee tumtan kabajaan isin gaafanna. Adda bilisummaa Oromoo carraa hedduutu darbe. Carraan gaafa mallas du'ee carraa tokko. Carraan lammaffaan gaafa fincilli diddaa gabrummaa waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wal qabsiisee ummanni Oromoo baadiyyaaf magaalatti fincila kaase diddaa kaase dhaaba tokko of duubaa dhabuun qeerroon waa of duubaa qabna jettee abdattee fiiddee wayyaaneedhaan wal dhoytu hoomaa akkasii duuba hin jirre agarteeti dhumte jechuudha. Amma sun gahuu qaba. Carraaleen hedduun darban. Carraan sadaffaan filannoo kana. Filannoo kanarratti fincilli diddaa gabrummaa hanganan jedhamni guddaan ka'uuf deema. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo bakka jirtanii qawwee tumuu qabdan, hiriiruu qabdan. Daawud Ibsaatis waraana kan kee guutuu guurrattee akka mooraa Daawud Ibsaa dhayxuu si gaafanna jechuu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka meeqatti murna godhatee tattaa'u guutuun amma bakka takkatti deebi'uu qaba yoo Oromoodhaaf qabsooytan. Yoo ammoo lakki Oromoof hin qabsooynu maqaa Oromoo baannee teenya jettan sanuu amma isin irratti barre jechuu. Kanaafuu waraanni jiru guutuun walit deebitanii biyyi qabsooytaniif Oromiyaa ummanni qabsooytaniif Oromoodha. Kanaafuu murna of harkaa qabdan guutuu bakka takka deebiftanii fincila diddaa gabrummaa ka'aa jiru kana jala ummata Oromoo dudduuba dhaabbattanii wayyaanee akka irraa tumtan ogaa barattoonni ibidda bukkisan isin qawwee tumuu qabdan. Aanuma takkallee taatu tuma waraanni adda bilisummaa Oromoo qawwee tuma jechuun kuni boona ittiin boonna jechuudha hundi keenya. Kanaafuu achiif achi ta'anii olola tumuu osoo hin taane qabatamaan amma dalagaan agarsiisuu qabdan. Galatoomaa ulfaadhaa waan kana guyyaa tokko lama keessatti Kamaal Galchuutis waraana kan kee guutuu guuriti deemi mooraa Daawud dhaqi. Daawud ilma Oromooti ati ilma Oromooti. Biyyi qabsooytanii Oromiyaadha jechuudha. Kanaaf aangoo hoo barbaaddanis gaafa Oromiyaan wala boomte bakka feetan isin keenya. Amma fincilli ka'aa jira. Fincila kanarratti waraanni jiru guutuun bakka takka deebi'uu qaban. Amma namni kana dide nu cileedhaan fuula tuqannee kan waan ummanni Oromoo jedheen ammoo jala hiriirra jechuudha. Kanaaf ilmi Oromoo lama wal bira taa'ee dhaaba kam jala jirta jedhee wal gaafachuun qaanyiidha. Hundi keessan bakka takkatti deebi'uu qabdan. Qawween tumamuu qabdi waggaa kana. Galatooma.